Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jabaattuun si hoftu. Gaafii wayii ni sin gaafadha. Gaafiin akkana jetti. Nikaa haqa rabbii utuu haqqi rabbii an harkatti sin badin sirkatti sin badii abbaa manaa kan kootii nikaa haqa rabbii akka rabbiin jedhetti na hiikii jennaan lakki nikaa kootiin dalagde waggaa meeqa nikaa kootiin daladde erga nikaa kootiin daladde waan nikaa kootiin daladde amma guyyaa gaafa nikaa sii hidhadhurraa kaaftee waan daladde qixxeetti naa baaftee kaatee na siikaa naan jedhe. Mee akkama shari'aadhuma rabbiitu akkana jedhamu an tokkitti shari'aa rabbi akka rabbiin jedhe akkam guyyaa qiyaamaan qixaaxan ilaa yoo isinoo miliyoona qabaatte miliyoona qixxeetti baaftee hiikamuu qabda isin jettani akka haqa rabbiin jedhu guyyaa qiyaamaa walitti falmamu akka sanatti deebinaa deebisaan isinin jedha deebii kana naa kennaan isinin jedha ani ilaa rabbiin biratti qaxaaxamurra waan isin jettan akka rabbi jedhe akkana akka rabbi jedhe godhi waan isin jettan inala akka namni jedhe hin godhu isin akka rabbii maartu waan ta'eef isinin jedha baarakallah deebii isin biraan eeggadha.